Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Appii takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoonni kun sirriitti hunda keessan isin gargaara. Suuraa qollofachuu qofa osoo hin taane, suuraa isin appii kanarra kaayyattan osoma bilbilli sun bade sirriitti suuraa sana deebifachuu dandeessu bilbila biraarraa jechuudha. Play Store keessanirra seentanii Dropbox namni baay'ee ni qaba. Haa ta'u malee akka itti fayyadama isaa namni baay'een hin hubanne akkasuma haala kamiin gaalaarii keenya yookaan suuraa dhoskanna ka jedhu namoonni baay'een na gaafataa turani. So har'a Dropbox kana waliin ilaalla. Dropbox jechuudhaan Play Store irraa salphaatti gadi buufachuu dandeessu. Suuraa isin Play Store irraa Dropbox kana gadi buufattanii irra kaayyattan osoma bilbilli isin jalaa bade salphaatti bilbila biraarraa suuraa sana deebifachuu dandeessu jechuudha. Dropbox kanarra yeroo seennu jalqaba haala kanaan nuuf bana. Kan isin banachuu qabdan emailii sirrii taheen emailii password isaa beektaniin sirriitti kan isin banachuu qabdan. So gubbaa sana sign in with Google ka jedhu ni jira. Sign in with Google kana irra tuqanna. Sign up is tuqannu rakkina tokkitti hin qabu. Sign in with Google ka jedhu ka gubbaa jiru fayyadamna jechuudha. Sana irra tuquun gara fuula duraa deemna. Yeroo nuti sana tuqne emailii nuti bilbila irraa qabnu ofii isaatiif fida. Emailii inni fide sana yoo tokkos ta'e lamas ta'e ka barbaadan irra tuqattu jechuudha. Maqaa keessaniif emailicha waliin isiniif baasa waan ta'eef ka barbaadan irra emailii dhumara tuquun gara fuula duraa isin geessa. Haala kanaan sign in waan jedhuun gara fuula duraa isin geessuudhaan gara gajjallaatti gadi buuhuudhaan erga haala kanaan isinii badeen booda gara gajjallaatti gadi buutanii allow ka jedhu jira. Allow sana tuquun ammallee itti fufnaa jechuudha. Gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Allow eeyyama kenninaa jechuudha. Dropbox kanaaf allow isii jettu kana yeroo tuune gara fuula duraa nu geessa. Kana jechuun sign in nu godhaa jechuudha. Itti nu seensisaa jira. Amma suuraa waan feetan dookumentii barbaadan asirra kaayyachuu dandeessu. Sanduuqni I agree ka jettu kun sanduuqni jala sana ni jirti. Sanduuqa sanatti raayitii gochuudhaan create account ka jedhu kana irra tuqannee gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Create account ka jettu kun ajirti. Create accountii sanarra tuqachuun ammallee gara fuula ittaanuutti darbinaa jechuudha. Suuraa fedhe, dookumentii fedhe asirra kaayyannaan suuraan sun eessayyuu dhaquu hin danda'u, baduu hin danda'u. Osoma bilbilli isin jalaa badee jechuudha. Haala kanaa isinii fida xiyya gubbaa jiru tuquun duubatti deebitu. Akka nuti GB isaa guddifannuuf waan akkasii fida. Fuula kana irratti skip isii jettu magariisa gubbaa tuquun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Amma haala kanaan nuu banee jira. Uploadii akka nuti goonuu jechuudha. Sanaan booda sarara sadan gubbaa jiru tuquudhaan setting bakka jedhu irra seennee passwordii dagachuu hin qabnu. Settingii kanarra tuqachuudhaan passcode bakka jedhu jira. Configure passcode bakka jedhu kanarra tuquudhaan passwordii itti godhanna. Suuraa irra kaa'uu eegaluu keenyaan duraa jechuudha. Turn on passcode isa jedhu jalqabaa banuudhaan passwordii nu gaafata. Passwordiin isaa dijitii 4 lakkoofsa barbaadan 4 itti galchitu jechuudha. Takka 2 3 4 yeroo lama irra deebinee akka nu galchinu nu godha. Yeroo lamanuu passwordii wal fakkaataa erga galchinee booda bilbilli keenya fingerprint yoo qabaate fingerprintis onii godhannaa jechuudha. Amma passwordii ni qaba. Fingerprintis fayyadamuu dandeenya jechuudha. Erga haala kanaan sirreeffannee booda xiyya gubbaatiin duubatti deebinee suuraa irra kaayyachuu eegallaa jechuudha. Xiyya gubbaatiin ammallee duubatti deebi'uudhaan amma suuraa irra kaayyachuu dandeenya. Appicharra yeroo seennu amma passwordii ni qaba jechuudha. Dropbox kanarra yeroo seennu passcode itti godhanneerra barbaannu fingerprintiidhaan irra seenna. Barbaannu immoo koodiidhaan irra seennaa jechuudha. Lachuudhaanu irra seenuu dandeenya. Koodiidhaanis fingerprintiidhaanis jechuudha. Feenu fingerprintiin irra seennaa, feedu koodii itti barreessuun irra seennaa jechuudha. Amma suuraa irra kaayyachuu eegaluu dandeenya. Salphaadhumatti jechuudha. Ida'uu jala jiru tuquudhaan uploadii nuu fida. Uploadii tuquudhaan upload photo or video ka jedhu kana tuqannee photo video irra kaa'uu eegaluu dandeenya. Amma allow ka jettu filachuun gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Select nuun jedha. Suuraa haga barbaanne select godhanna. Feenu tokko, feenu 10 waan nu barbaachisu qofa. Waan achirra kaayyachuu barbaannu qofa select godhachuun upload ka jedhu magariisa jala jiru tuqannaa jechuudha. Uploadii jala jiru sana tuquudhaan feenu video, feenu suuraa waan barbaadan irra kaa'uu dandeessu waan ta'eef erga haga feetan select godhatanii kaatanii uploadiin jala jira. Upload ka jedhu ka jala jiru sana uploadii tuqne
suuraa achirra kaayyachuu eegallaa jechuudha. Waan nu barbaachisu qofa uploadii kana yeroo tuine passwordii isin gaafata, passkoodii ammallee fingerprintii yookiin koodii itti naquun gara fuula duraa deemna. Haala kanaan amma irra galchee jechuudha. Suuraan na barbaachisu mara suuraan hundinuu irra naaf galee jira. Akkasuma fooldarii barbaadan maqaa itti moggaasuu dandeessu. Gubbaadhuma kanarra foolder bakka jedhu kanarra tuquudhaan maqaa barbaadan irratti katabuudhaan suuraa bakka adda addaa achuma keessa suuraan akka waliin makanne baraa wajjii yookaan immoo waan feetaniin footoo viidiyoo jedha fooldarii barbaadan keessa qoqqoodanii keessa kaahuu dandeessu jechuudha. Suuraan al tokko irra seene dhumate. So sanaan booda fooldarii barbaadan irra tuquun uploadii ida'uu kana tuquudhaan suuraa waan barbaadan upload photo or video isa jedhu tuquudhumaan suuraa feetan fiddanii achirra galfattu jechuudha. Waan isinitti tole upload ka jedhu tuquudhumaan irra isiniif galaa jechuudha. Suuraan sun ammallee photo foldarii jedhu keessa suuraa biraa irra galche. Foldarii biraa banachuun akkuma suuraa addaan qoqqoodnee suuraa wal fakkaataa kaayyannuuf malee rakkinni inni qabu tokko hin jiru jechuudha. Photo isa jedhu keessa galee my file itti deebinaa jechuudha. Amma yeroo keessaa baanee itti deebinu passwordii nu gaafata jechuudha. Drop boxiin balleessine illee waliin deebifnee ilaalla. Yeroo irra seennu passkoodii nu gaafata, fingerprintii yookaan immoo piinii itti barreessuudhumaan salphaatti irra seenna. Karaan salphaan garuu suuraa adda addaa asirra kaawwachuudhaaf jechuudha. Salphaatti gaalariidhuma keessan irra deemtanii suuraa barbaadan select gochuudhaan haga feetan sheerii tuquudhaan add to drop box ka jedhu jira. Add to drop box tuqxaniituma fingerprint irra geessanii itti galfattu. Achirra dhaquun dirqamaa miti jechuudha. Gaalariidhuma keessaa share achirratti gochuu dandeessu waan ta'eef share yeroo isin gootan salphaatti upload here isiniin jedha. Upload here tuquudhumaan foldarii barbaadan keessa suuraa san galchattu jechuudha. Upload isiniin jedha. Upload tuquudhumaan suuraa san achi keessa galfattu. Yeroo balleessinee deebifnu hoo fakkeenyaaf bilbila biraa irratti yoo irra seenne hoo isa jedhus waliin ilaalla. Aappii kana ofirraa balleessuudhaan jechuudha. Aappii kana uninstall haa godhu yookaan immoo akka bilbila biraa irratti itti irra seennu waliin haa ilaallu. Aappii kana balleessinee irra deebinee Play Store dhuma keessa seenuudhaan bilbila sahaaraarraa isa ta'u bilbila barbaadan irraa suuraa haga feetan irraa qabaadha. Install dhuma tuquudhaan drop box kana gadi buufattu jechuudha. Dhibbaaf dhibbatti suuraa isin achirra kaayyattan drop box keessanirra jira jechuudha. Yoo barbaadan irra keessanii balleessuu ni dandeessu. Amma gannaa bu'ee openii tuquudhaan irra seenaa jechuudha salphaadhumatti. Yoo emailichi bilbila keenyarra jiraate sign in with Google dhuma fayyadamna rakkina tokkitti hin qabu. Sign in with Google kanuma jedhu tuqnaa jechuudha. Yoo hin jiraanne garuu jala sign in isii jettu kana tuquudhaan emailiif passwordii itti barreeffanna. Sign in isii jettu kana yeroo tuqne bakka emailiif passwordii nu fida. Emailii gubbaatti passwordii jalatti barreessina. Yoo emailichi bilbila irra jiraate garuu sign in with Google isii jettu kana tuquudhaan emailichuma filannaa jechuudha. Emailii duraan ittiin bananne sana. Ammallee emailicha nutti agarsiisa. Emailicha irra tuquudhaan gara fuula dura adeemnaa jechuudha. Salphaadhumatti emailichi bilbila irra yoo jiraate bilbila keenya irra galfannee yoo jiraanne jalqaba allow tuqna sanaan booda emailichuma irra tuqannee gara fuula dura adeemna inni nuuf banaa jechuudha. Emailichi bilbila irra jiru taanaan garuu bakka emailitti emailii barreessinee bakka passwordiitti passwordii drop box keenya itti barreessuudhaan salphaatti gara drop boxiitti deebinaa jechuudha. Yeroo irra deebinu wanni nuti duraan irra kaayyanne marti isa as keessa nuuf jira jechuudha. So yoo bilbilli bades yoo wan fedhe tahe suuraan sun achirraa baduu hin danda'u jechuudha. Salphaatti drop boxiin umarra deebine argachuu dandeenya. Aappii baay'ee bareedaadha. Hundi keessanuu itti fayyadamaa isiniin jecha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.